Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa Itiyoo.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamuun guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufaa. Guyyaa har'aarree akkasuma biyyoota 20 qabadheen dhufee jira jechuudha. Akkasumas karaa baankiitiin immoo baankii Gatareen qabadhee dhufaa. Guyyaa har'aa immoo baankii Hawaashiin biyyoota 6 qabadhee dhufee jira jechuudha. Salphumatti karaa Itiyoo.com akkuma beekamu biyyoota 20 akkasuma immoo karaa baankiitiin guyyaa har'aa baankii Hawaashiin biyyoota 6 qabadheen dhufee jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo nagaa waaqayyoo isin daganne nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan noora manni kun mana keessanii chaanala kana subscribe share like gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan share like gochuun viidiyoo kana hanga dhumaatti caqasaa isiniin jedha. Maaliif viidiyoon koo gabaabaadha jechaadha. Haa ta'uyyuu malee keessattuu warroonni gara biyya keenyatti maallaqa keessan ergattaniif faayidaa guddaa qaba jedhee yaadatan guyyaa hunda qabadhee dhufaa jechuudha. Maaliif keessattuu karaa Itiyoo.com daldalaadhaan meeqa ta'ee meeqaan olee hin qannase immoo hin dabale jechuudha. Salphumatti viidiyoo kiyya keessa argachuun hin danda'ama jechuudha. Akkasuma karaa baankiitiin illee akkuma jedhe karaa baankiitiin baankota keessa immoo baankii Hawaashiin biyyoota 6 kana keessa biyya tokko yoo jiraattanii ani tokkicha isaan dubbadha waan ta'eef isin immoo hamma qabda saniin baay'ifattu jechuudha. Karaa baankiitiin maaliif karaa baankiitiin baankii nama dadhabee ergattu waan ta'eef salphumatti amusuma dubbadhe kanaan baay'ifattu jechuudha. Itiyoo.com garuu yookaan nama isin ergutti ergachuu dandeessu iddoo jirti fageenya irra jiraattanii tarii immoo mana dhufee isin irraa fuudhuu danda'a. Gabaabumatti hin qannase immoo hin dabalee jettanii gaafachuudha jechaadha. Salphumatti viidiyoo kiyya keessa argachuun hin danda'ama jechuudha. Tokkicha isaan dubbadha waan ta'eef isin immoo hamma qabda saniin baay'ifattu jechuudha. Biyyoota 20 kana keessa biyya tokko yoo jiraattanii hamma qabda saniin baay'ifattu jechuudha. Itiyoo.com asirratti dhaabbataa miti jechuudha. Guyyaatti yeroo 5-6 jijjiiramuu danda'a. Utuma san online irra jiraniyyuu hin jijjiirama jechuudha. Itiyoo.com akka baankii miti. Baankiin guyyaa 2 guyyaa 3 turuu danda'a jechuudha. Dhaabbataadha jechuun hin danda'ama baankii. Itiyoo.com garuu otuma isaan online gubbaarra jiran yookaan hin dabala yookaan hin qannasa jechuudha. Salphumatti Itiyoo.com guyyaadha guyyaatti yookaan sekendiitti jechuun hin danda'ama jechuudha. Garaagarummaa qaba jechuudha. Yookaan hin dabala yookaan hin qannasa jechuudha. Salphumatti Itiyoo.com dhaabbataa miti akka baankiitti. Baankiin guyyaa 2 guyyaa 3 torbee tokkorra turuu danda'a jechuudha. Otuma hin jijjiiramin yookaan otuma hin geeddaramin jechuudha. Egaa salphumatti biyyoota inni qabadheef akkuma beekamu kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Oomaan riyaala, Duubaa dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Kuweet dinaara, Baareen dinaara, Chaayinaa yeewwaanii, Joordaan dinaara, Paawundi sterlingii, Yuuroo, Swiss firaankii, Koronnaa, Turkii liiree, Ijipshaan paawundii fi kan kana fakkaatanan qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin baankii Hawaashiin kanneen akka Ameerikaa doolaarii, Paawundi sterlingii, Yuuroo, Saawud Arabiyaa riyaala, Duubaa dirhaama, Kanaadaa doolaariin qabadhee dhufee jira jechuudha. Salphumatti biyyoota kana fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufee jira jechuudha. Egaa karaa Itiyoo.com baay'ee dabalee jira jechuudha. Itiyoo.com dabalee jira jechuudha. Salphumatti baay'ee dabalee jira jechuudha. Dhugaa dubbachuuf taanaan baay'ee dabalee jira jechuudha. Guyyaa kalee garuu hin hojjenne xiqqoo haalli naan mijanne waan ta'eef of galchaa isiniin jedha. Karaa baankiitiin illee akkasuma baankii Hawaashii baankota keessa dhugaa baankiin Hawaash tokkoffaadha jechuudha. Akka baankiitti baankota keessa baankiin Hawaash tokkoffaadha. Kan baankii Hawaash caalu hin jiru jechuudha. Baankii daldala Itoophiyaa irra hin caala jechuudha baankiin Hawaashii. Egaa gabaabumatti guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a. Marree Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa Itiyoo.com yookaan gabaa gurraachaan birii 100 fi birii 71 fi saantima 21 jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi baay'ee dabalee jira jechuudha. Akkasuma immoo Ameerikaa doolaariin karaa baankiitiin baankii Hawaashiin birii 100 fi birii 48 fi saantima 34 jechuudha. Karaa baankii Hawaashiin illee baay'ee dabalee jira jechuudha. Ameerikaa doolaariin jechuudha. Kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa Itiyoo.com yookaan gabaa gurraachaan birii 100 fi birii 22 fi saantima 91 jechuudha. Akkasuma immoo Kanaadaa doolaariin tokko karaa baankiitiin baankii Hawaashiin birii 100 fi birii 6 fi saantima 63. Kan itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa Itiyoo.com yookaan gabaa gurraachaan birii 100 fi birii 13 fi saantima 00. Salphumatti Awustiraaliyaa doolaariin birii 100 fi birii 13 jechuudha. Kan itti aanu Oomaan riyaalli tokko karaa Itiyoo.com yookaan gabaa gurraachaan birii 400 fi
birrii 45 fi saantiba 52. Duubaay dirhaamiin tokko karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 46 fi saantiba 56. Akkasuma immoo Duubaay dirhaamiin tokko karaa baankii Hawaashiin birrii 43 fi saantiba 33. Kan itti aanu Saawud Arabiyaadha. Saawud Arabiyaa riyyaalli tokko karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 45 fi saantiba 60. Akkasuma immoo Saawud Arabiyaa riyyaalli karaa baankii Hawaashiin birrii 42 fi saantiba 40. Kan itti aanu Kuweet diinaarri tokko karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 500 fi birrii 58 fi saantiba 24 jechuudha. Birriin Kuweet mootii birriitii dhugaa baay'ee guddaadha jechuudha. Sharafannaa isaa dhugaa tokkoffaadha jechuudha. Birriin Kuweet garmalee dabalee jira jechuudha karaa itoophilaakmaarkeet.com jechaadha. Kan itti aanu Baareen diinaarri tokko karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 54 fi saantiba 25. Chaayinaa Yuwaaniin tokko karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 24 fi saantiba 09. Joordaan diinaarri tokko karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 41 fi saantiba 60. Kan itti aanu paawundiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 26 fi saantiba 10. Akkasuma immoo paawundi sterlingiin karaa baankii Hawaashiin birrii 100 fi birrii 97 fi saantiba 30. Kan itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 99 fi saantiba 08. Akkasuma immoo yuuroon tokko karaa baankii Hawaashiin birrii 100 fi birrii 71 fi saantiba 77. Kan itti aanu Swiss Baankiidha. Swiss Baankiin tokko karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 14 fi saantiba 93. Kan itti aanu Koronaadha. Koronaan tokko karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 18 fi saantiba 28. Turkii liireen tokko karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 4 fi saantiba 08. Kan itti aanu Ijipshaan paawundiidha. Ijipshaan paawundiin tokko karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 61. Yemen riyaalli tokko karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 71. Israa'el shekeliin tokko karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 52 fi saantiba 62. Hindiyaa ruupiin tokko karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 1 fi saantiba 93. Kan itti aanu Paakistaan ruupiin tokko karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 60 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti karaa itoophilaakmaarkeet yookaan gabaa gurraachaan biyyoota 20 akkasuma karaa baankiitiin baankota keessa akkuma jedhe baankii Hawaashiin biyyoonni 6 kana fakkaatu jechuudha. Egaa kan biraamu kanan jechuu barbaadu jechuudha. Guyyaa hundayyuu nan dubbadhaa jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerut jettanii jechuudha. Keessattuu warroonni mana madaabii jettanii jechuudha. Fakkeenyaaf birrii biyya Joordaanii diinaara jedhama jechuudha. Warroonni mana madaabii jirtan immoo diinaara biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Beerut yookaan Libneen irree birriin biyya sanii paawundii jedhama jechuudha. Birriin Beerut yookaan Libneen paawundii jedhama jechuudha. Paawundiin Beerut yookaan Libneen immoo baay'ee xiqqoodha. Paawundoota keessaa baay'ee xiqqoodha. Paawundiin baay'eetu jira. Garuu kan Beerut yookaan kan Libneen baay'ee xiqqoodha. Akka birrii Paakistaanii akka birrii Yemeniitii jechuudha. Baay'ee xiqqoodha. Birrii Itoophiyaatti gadi jechuudha. Salphumatti birriin Beerut yookaan Libneen birrii Itoophiyaatti gadi jechuudha. Kanaafuu isinillee birrii biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaariin immoo baay'eetu jira. Akkuma paawundiin baay'een jiru doolaariin baay'eetu jira jechuudha. Isin garuu doolaarota keessa Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti doolaarii 3 maqaa deema. Fakkeenyaaf Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jedheen jira jechuudha. Maqaan inni baay'eedha. Kanaafuu salphumatti Ameerikaa doolaarii
ta'a jechuudha. Warroonni Joordaanii Beerut jirtanii Ameerikaa doolaarii ta'a malee birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Fakkeenyaaf Ameerikaa doolaariin tokko karaa Itoo Bilaak Maarket .com yookaan gabaa gurraachanii yoo ergattanii jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerut keessattuu mana madaabaa jirtanii jechuudha. Guyyaa har'aa Ameerikaa doolaariin tokko birrii 100 fi birrii 71 fi saantiima 21 jechuudha. Karaa Itoo Bilaak Maarket .com yookaan gabaa gurraacha yoo ergattanii kana ta'a jechuudha. Karaa baankiitiin immoo yoo ergattan baankota keessa immoo baankii Hawaashiin guyyaa har'aa yoo ergattan jechaadha. Warroonni Joordaanii Beerut keessattuu mana madaabaa jirtanii jechuudha. Karaa baankii Hawaashiin Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa birrii 100 fi birrii 48 fi saantiima 34 jechuudha. Salphumatti jechaadha. Warroonni Joordaanii fi Beerut jechaadha. Keessattuu warroonni mana madaabaa jirtanii Ameerikaa doolaariidhaan irra eeggattu yookaan assaabbattu malee salphumatti birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Egaa gabaabumatti viidiyoon kun har'aa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deebinutti nagaa ta'a.